kana namattu sitti sadaqate moo kan namni darbe lafaa fuute an bakka fedhe haa fidu ati akka harkaan hin qaban yookaan hin dalanne sii sirreessa maallaqa takka sirraan fudhadhu silaa dalaguu baatellee an maallaqaan sin dalagsiisu maallaqa maleellee sin dalagsiisu akka harkaan hin qaban hayyee garuu wayita bade naa sirreessinaan hin jedhin hin jedhu garuu tiiviin kun hin badaa wayita san maal goota haa badu hojjechuu hin dida haa hojjechuu baatu hin bada sirritti bada hojjechuu dida dhagaymee waa sitti himaa asiin dura qeerrensaa fi harreetti wal morme jedhan harreen waan jedheen qeerrensaan marge buleedha jedheen qeerrensi magariisa jedheen harreen 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 kottu hayyee deemnee mootii haa gaafannu jedheen hayyee jedhanii deemanii mootii bira dhaqan leenca bira dhaqan yaa mootii jedheen harreen margi buleedha jedheeni qeerrensi magariisa naan jedhe kamtu dhugaa dubbate jedheen harreessittu dhugaa dubbate jedhe mootiin harreen kolfee gammadee iyyee argiteeree anattu dhugaa dubbate margi magariisa miti buleedha jedhee fiigee iyyaa tare osoo deemuu yaadate sa'aatii hagana guutuu inni na morma sa'aatii kiyya gube isa adabsiisuu qaba jedhee deebi'ee ofirra deebi'ee mootii dhaqe yaa mootii jedheen sa'aatii dheeraa na morma inni sa'aatii kiyya gube isa adabiin jedheen dhugaa jetti harre isa na dabaani jedheen mootiin qeerrensa jedheen guyyaa guutuu as taa'oolii nyaataaf iyyuu akka gara tokko hin deemne jedheen hayyee jedhe qeerrensi harreen kolfaa gammadaa iyyaa tare qeerrensi yaa mootii jedheen margi magariisa akka ta'e anillee beeka jedheen margi akka magariisa ta'e atillee beekta jedheen margi akka magariisa ta'e addunyaan hunduun beekti jedheen ati garuu maaliif na adabda jedheen laal qeerrensa jedheen margi akka magariisa ta'e atillee beekta jedheen margi akka magariisa ta'e anillee beeka jedheen margi akka magariisa ta'e addunyaan hunduun beekti jedheen ati akkamitti harreen mormite jedheen harreen harree caaluu sii saniif si adabe jedheen sii galee jira qeerrensi sun ana harreen eenyu akka ta'e hin beeku an maal taate lafa dhoofte moo nama wal lolte lafa maal dhaha nama maaltu na dhaha akkam godhatte qajeelteen dubbattu wanni qajeelaan ta'u takkan jiru qajeela wanni ta'u takkan jiru riftan osoo an karaarra deemu ijitii ooruu namaa keessatti maangoo argite ijitii yoo itti maangoo na argite qalbiin tiyya nyaadhu naan jette qalbiin tiyya deemtee maangoo bira dhaquu hin dandeettu luka kiyya deemee maangoo bira dhaqe luka kiyya olii xatee muruu hin danda'u harka kiyya olii xatee mure harka kiyya nyaachuu hin danda'u afaan kiyya nyaate afaan kiyya qabachuu hin danda'u garaatti gadi dabarse wayita waan kana hundaan dalagu abbaan oorruu na arge abbaan oorruu hin aaree ulee muratee fiigee dhufee duudarra na dhahe garuu hojii kana hundaa keessa duudi keessa hin jiru wayita na duudarra na dhahe ijiti imimmaa yaaste ka jalqaba argettuu ijati yaree argite wanni qajeelaan ta'u takka hin jiru addunyaan tun geengoo addunyaan tun geengoo addunyaan tun geengoo way duuda kiyya wayita akkanaa kana jaartiin nama barbaachiste roobaan jaartii fuudhuu qaba bareedaa fuudhi jaartii nagaa fuudhuun narra jira ka wayita si waa balleessite ulee aroorressaa qofaan sirreessu garuu dubartii amma amalaan beekanii halangee bitachuuttoo narra jira rooba maal taate homaan taane waa si gaafachuufi maal na gaafachuufi amma maallaqa walitti qabadhu tanaan jaartii ittiin haa fuudhu moo jalqaba halangee ittiin haa bitadhu sammuu ittiin bitadhu dhugaa jette maal dhugaa jette sammuu tiyya gadi bahee waan barbaade ittiin bitadhee ittiin deebi'a bareeda
torbaan lafa dhiqatan baay'ee namatti tola. Firoomsa akkam ta'aa jirta? Akka keetii guyyaarra dhiqachaa oola. Torbaan dhiqachuu wayyaa. Kasanii nan galchooti akkam ta'aa jirta? Maal akkam ta'aa jira nafa dhiqadhee gadi ba'e? Dhugaasiin jedha. Torbaan wayita nafa dhiqatan baay'ee namatti tola. Ati xiqqolleen salfattu? Maa salfadha torbaan yeroo tokko dhiqadha nama waggaadha yeroo tokko dhiqattutu jira. Yoo barbaadde waggaa lamaan dhiqadhu kasanii nan galchu. Maaliif waggaa lamaan dhiqadha? Torbaan yeroo tokko dhiqadha. Wayita feete dhiqadhu kasanii nan galchu. Ati wayita akkanatti deemtu namni maal siin jedha? Namni maal naan jedha ree? Ati saalfii fixatte jechuu firoomsa. Saalfii waan nyaatammoo waan dhugan kan nyaadhee fixadhuuf. Ati akkam ta'uu barbaadde? Ammoo naan hin jedhine ati akkanatti gadi baatee deemta? Akkamitti deema ree? Akkanatti surree malee qullaa deemta? Eenyutti surree malee qullaa gadi ba'ee deema? Kowa surree silaa qullaa gadi ba'ee namni qullaa na arge kabajaa kiyya. Kabajaa kam qabdaa cinqamta yoo qullaa si arganillee? Ati kabajaa kiyyaaf cinqamtee akkanatti qullaa gadi hin bahin naan jettee kabajaa kam qabdaa siif cinqama? Kabajaa kiyyaaf cinqame obboleessi rooba qullaa deema jedhanii booda natti kolfanii. Si qofa sitti kolfani anallee natti kolfanii. Ati kabajaa kam qabda yoo sitti kolfan? Akkamitti kabajaa hin qabne mobaayilii namatti caccabte sirreessaa bara. Nama baay'eetu na beeka. Namni si beeka jechuun si kabaja jechuu miti. Sareellee ganda keessatti nama baay'eetu beeka. Kanaan kabajna wayita karrarra na argan akkam bulte akkam oolte maa naan jedharree? Waan nama taateef nagaa siin jedhan silaa saree taate si bira baanii taranii. Yeroo baay'ee laalimee nama kabajaa hin qabnetu kabajaa ofiitiif cinqama. Gaafa yeroon kiyya dhufe namni hunduu na kabaja. Yeroon ati na eeddisu yoomuu hin dhufu. Yeroo gaariin ati na eeddisu yoomuu hin dhufu. Yeroo gaarii dalaganii fidan malee yeroo gaariin deemee namatti hin dhufu. Gowwaa kan keetii baay'eetu jiru yeroon gaarii naa dhufa jedhee kataa'ee eegu. Yeroo gaarii yoomuu namatti hin dhufu yeroo gaarii hojjetanii fidan malee. Saniifuu amma atilleen oduu biraanatti naasanii deemi bakka deemuu barbaaddu. Anan maraan achi gadi jedhee mobaayilii namaa caccabde sirreessuttuu narra jira. Xiqqaattu guyyaatti mobaayilii 8 sirreessuu narra jira. Roba jara sadeentu duulee saree qalaa taanii inni nyaachuu dinnaan haala yaggaa taanii. Jara sadeentu duulee saree qalaa taanii inni nyaachuu dinnaan haala yaggaa taanii.
Roba. 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 Maaliif natti iyyita? Siyaamaa jira nan dhageettu? Maaliif natti iyyita? Reessuutuma na yaamtu? Suutuma siyaamee ati na dhaguu dinnaan sitti iyye. Hayyee amma waan dubbachuu barbaadde dubbadhu. Waa dubbachuu fi miti waa sitti argisiisuuf maal natti argisiisuuf? Maaliif kun? Waan ittiin waa dalagu waan meeshaa ittiin eegu. Ati meeshaa kiyya na jala darbitee jennaan harawa bitadhe. Maallaqa eessaa fuutee bitatte? Maallaqa dafqee fidee bitadhe. Si hojii hojjetu sin argine maallaqa eessaa fuutee bitatte? Kaleessa meeshaa namaa itti sirreessu nan argine. Meeshaa san sirreessee ittiin bitadhe. Amma kana bitatte meeshaa mana kana keessa jiru akka ittiin hin hiin. Hayyee neeku waan takka kan qaban. Yoo badee arginu akkam godha? Akka tokkollee hin godhini himaa haa taa'u. Wanni badee mana kana keessa taa'ee maal sii godha yoo an sirreesse hoo? Firoomsaati hagaadhaa takka waan mana kana keessatti bade takka waan takka sirreessitee beeyta. Takka maalii waan mana kana keessatti bade hunda anattu sirreessa. Firoomsa. Waan mana kana keessatti bade kam sirreessitee beeyta balleessuu malee? Sirreessee jira. Mee waan kam sirreessite kana sirreesse jedhi natti himi. Waan baay'eedha garuu amma yaadadhu. Garuu sirreessee jira. Waan takka hin sirreessine. Ammoo onnoo hin jedhin kijibduu. Hayyee yeroo tokko callisimee yaadadha. Maal yaadatte kijibduu? Waan sirreesse yaadadha. Maal sirreessitee maal yaadatte? Mee yeroo tokko callisii yaadadha. Yaadadhe. Hayyee kijibii maal sirreessite? Hin kijibuu dhugaa dubbadha. Bombaa sirreessee jira. Bombaa yoo badii sirreessitiin qulqulleessite malee sunu sirreessuu jedhama mitiiree? Sun sirreessuu hin jedhamu qulqulleessuu jedhama. Bombaan sirreessine jechuu? Hin sirreessine hin qulqulleessite malee. Hayyee yeroo biraa wayita bade kootu firoomsaa sirreessinaan hin jedhin. Wanni fedhe mana kana keessaa bade ati harkaan hin qabatin an sirreessin hin jedhu. Ani harkaan hin qabadhu. Garuu yeroo biraa wayita waa bade kootu sirreessinaan hin jedhin. Hin jedhu yaadiin. Hayyee gaafas laalla. Hayyee. Roba. Gorsa tokko siif qaba. Dhiifama waan sitti himu tokko siif qaba. Hayyee obbo Firoomsaa maal natti himuu barbaadde? Waan an sitti himuu barbaade Roba. Obbo Roba siin jedhu anillee naan jechuu hin dandeette obbo Firoomsaa.
baay'ee galatoom obbo Firoomsaa jedhina yaam jechuu kan keetiif. Hayyee obbo Firoomsaa waan natti hin barbaadde natti himi. Hayyee carraa kana naa kennuu kan keetiif baay'ee galatoom. Hayyee waan natti hin barbaadde natti himi obbo Firoomsaa. Hayyee ammallee carraa kana naa kennuu keessaniif obbo Rooba baay'ee galatooma. Obbo Firoomsaa jalqaba. Maali jalqaba obbo Rooba? Waan natti himi barbaadde natti himi. Hayyee waan ansitti himi barbaade Rooba. Dhiifama obbo Rooba. Obbo Rooba ati guyyaa tokko hojii malee taa'uu hin dandeettu sun dhugaadhami. Amma garuu hojii malee akkanatti taa'aa jirtaa kunillee dhugaadhami. Garuu ati hojii hojjechuu barbaadda. Garuu hojii hin arganne saniif akkanatti teettaa kunillee dhugaadhami. Maal jechuu barbaadde? Kaan jechuu barbaade. An hojii hojjedhe meeshaa ittiin waa hiiku kana bitadhe. Argiteemi kana natti himuuf dubbii akkanatti martee natti himta. Kaan sitti himuu barbaadu. Ati haga akkanatti teettu. Ana waliyyoo hojii jalqabdoo. Akkanatti teettee hojii dhabe jettee of cinquurra ana waliin hojjettee yoo of jijjiirtoo. Ati nama ka yaadaa jirtu meeshaa namaa hiike maallaqa gamtakka argadha jettee yaada jirtaami. Hin yaadiin maallaqa guddaa argatta. Akkamitti maallaqa guddaa argadha jettee yaada jirtaami. Hin yaadiin namni tokkuma moobaayiliin jalaa baddee yoo si bira fide waan qarshii 30 qarshii 300 jettaan. Namni moobaayilii dalagsiisatu si bira dhufe sun waa'ee moobaayilii waan hin beekneef akkasitti sobdaan. Edaate akkanatti nama sobdee maallaqa namarraa fudhatta. Akkas godhuun nama sobuu miti akkaataa maallaqa itti argatanittu akkasi. Ana kana ajaa'ibsiisu. Sii waa hiiku kan osoo hin baratin namni akkamitti si amanee waan kana naa sirreessi jedhee sitti kenna. Yeroo meeqa sitti man baradhee jira. Hoski jibdu ana hin sobdu namoota sin beekne sobi. Ati na waliin hojii kana hin hojjettu? Hin hojjedhu gowwaa akka kan keetii soqii waliin hojjedhu. Dhugaanii hojii kana na waliin hojjechuu hin feetu? Hin fedhu. Maaliif hin feene? Firoomsaa narraa callisa. Ana akka kan keetii nama sobee maallaqa irraa fudhadhu barbaadde? An sobee maallaqa namarraa fudhadhu hojjedhee namarraa fudhadha malee. Hayyee hojjettee fudhattaa narraa callisa. Ati nan beektu malee dandeettii kiyya nama hundattuu na beeka. Rooba hojii argatte hin arganne olii gadi deemee dadhabee deebi'e. Hojii akkanatti olii gadi deemtee hin argattu. Akkamitti argadharee adabattee hojiitti argatta. Hojiin luka baasee deemee na bira dhufa duuba. Yeroo tokko kottee hojii hin dhageettu malee hojiin deemee sitti dhufa. Sagalee kottee dhaga'uu baadhullee hojiin deemee na dura dhufee hin argaa mitiiree hin argita garuu hojiitti argitellee hin hojjettu. Ayyoom hojiin natti dhufee ani hojjedhu jedhee diddee jirta. Yoom didee na argite? Yeroo meeqa na waliin hojjedhu isin jedhee na didde. Bilis Firoomsaa yeroo hundaa kottu na waliin hojjedhu naan hin jedhiin. Ati garaa na nyaattee bara an obboleessi kan kee anus hojii qabu ati hojii olii gadi deemtee soqatta. Atuu garaa na nyaatti ka hojii hojjechaa jira jettee yaaddu. Anaaf si waan wal fakkaannuuf namni waan hin addaan nu beeka beektaa? Maaliin? Ana Firoomsaa mobaayilii fa'aa sirreessana jedhanii na beekan. Si ammoo Roobaa olii gadi deemee hojii soqatu sanii jedhanii si beekan. Ahaa. Si hojii keetiin si beekan jechuu? Hojii kiyyaan na beekani. Amma hojii kiyya kana bal'isuutu narra jira. Bareedaa itti fufi. Bareedaa itti fufa.
Rooba hojii keetti fufisiin jedhe waan biraa maal barbaadde? Ani hojii kiyya hin dhiisu. Garuu ka amma natti fakkaatu. Ani abbaa qabeenya ta'uuf natti fakkaate. Akkamitti waan caccabe hiika abbaa qabeenyaa taata? Ka waa hiiku kanaaf seen hin jennu kamiif jettere? Ani damanaa ban saantimii lafaa guuraa bule. Firoomsaati garuu nama akkamiiti? Ammoo naan hin jedhin. Manaa ban yeroo daa'ima ilaaluuti nama guddattee ilaaltaa? Edaati yeroo daa'ima manaa ban saantimii guurtaa? Firoomsaa dubbii akka gubaa dubbattu kana narraa dhiisi. Namni manaa ban saantimii guuru olii gadi deemee hojii soqata jechuu? Ani hojiin kiyyuma kana naa wayya. Olii gadi deemee hojii biraa hin soqadhu.
teessoon balbala dura deeme sittuu teessoo kanatti dhaqee akka teessoon kun si ari'u godheemi. Maaliif akkas godha? Akka teessoon si ari'u jaalatta saniifi. Maaliif akka teessoon na ari'u jaaladha? Maalis si beekan fedhiin namaa garaagaraa lakki akka teessoon na ari'u hin barbaadu. Firoomsa oduu biraa narraa dhiisi. Ati bakka teessoon kun jiru bira hin dhayne. Teessoo bira hin dhayne bakka teessoon jiru bira bahee tare malee. Bira dhayte jechuu. Bira hin dhayne bira bahee tare malee. Firoomsa akka jiba akkanaa kan narraa dhiisi. Aanaan litirii takkaatti bishaan litirii 10 ittiin makini. Dhugaa dubbiin an dubbadhu aanuma qulqulluudha bishaan ittiin makne. Garuu teessoon kun maal nurraa barbaada ka akkanatti nu rakkisu? Anuu san jedhame maal nurraa barbaada teessoon kun? An gadi bahee dalagachuu barbaada. Maallaqa waan kanaan bite dalagee deebisuu barbaada. Gadi bahee dalagadhu maaltu si dhoofu? Gadi bahee teessoon nan dhiisu. Ka kana beektu maaliif bakka teessoon jiru deemtee bira dhayite? An bakka inni jiru hin dhayne bakka inni jiru bira bahee tare malee ammallee deemu bira bahee deemire yoo naariyoo. Ma akka inni si ari'u jaalattami saniif akka inni jiru bira dhayte. Akka inni na ari'u hin barbaadu ani hojii kiyyaaf bira bahee tare malee. Amma rakkoo kana keessa na galchite seenaa biranatti namni narraa callis. Akkamitti teessoo kana dhooka? Rooba. Ana kanatti fakkaatu rooba. Teessoon kun sitti aaree natti fakkaate. Ani ija teessoo kanaatiin an qulqulluudha natti fakkaate. Firoomsaati garuu nama akkamiiti? Ammoo nuun hin jedhin. Jalqaba teessoo kana anattu hiike moo sittu hiike? Ani hiike malee waan teessoo sana of wayi dhayaan. Silaatiin inni hiikini an teessoo kana ulee wayi dhahayyuu. Marwaan nama nyaatuuf dhufe callisanii dura gadi ciisanii haga danda'an ofirraa dhahanii. Ana garuu waan sitti aaree natti fakkaata. Egaa akkasitti fakkaate gadi bahiree akkan isin ariin ilaalta. Yoo an gadi bahe siisa ina aaree. Saniifuu gadi gadi bahee dalagadhu hin jiru jechuu. Firoomsa amma waan biraan dubbatanii callis. Amma akkanumatti taa'ee qixxuma nyaadhu. Bakka teessoon jiru bira dhayxee ofitti kaaste. An teessoo bira hin dhayne bakka teessoon jiru bira bahee tare malee. Maaltu isa bira si baasee si dabarse? Hojiidhaaf teessoo bira bahee tare. Hojii maal dalaydaa miti. Maa karaa biraatti hin deemtu? Karaa san hin deemuu yaadee achi booda karaa kaan hin deeme teessoon natti dhufee na ari'e. Yeroo biraallee karaa san yaaduu barbaadde karaa san deemi achi booda akkanatti teettee qixxaa nyaatta. Garuu teessoon kun teessoo akkamiiti? Yoo dabatee nurra gadi taa'e teessoon kun silaa xiqquma na yaade sisun tuqu ati dalagadhu silaa naan jedhee hoo. Namoonni baay'een hin kijiban. Teessoo fi kabaja abbaatti of jalatti gadi qaba jedhaniini kijiba. Mee kottaa teessoo nu ari'u kana nu jalatti gadi qabaa jedhiirree. So waa'ee kabajaa namni ofiif qabuu fi namaaf qabu argisiisuuf akkas jedhan malee teessoof akkas hin jenne. Hayyeesii moo teessoo kana ka kabajaa hin qabne ka teessoo na ari'uuf maal jechuu barbaadde firoomsaa? Ani akka kabajaa qabu waan beekuuf si gaafadhe. Gowwaa haadha raa'u.
Gadi ba'uu fi mana keessa taa'ee maal godha gadi ba'ee hojii soqadha. Yoo teessoon ala jiraate hoo yoo na hin jiru. Hayyee gadi ba'e anillee si booda gadi ba'a. Bukan hinjut roba. Balbal akkasumatti dhisi balbala hinjuufiin. Hinjuufiin.
isii kaan jedhu teessoon kun akkanatti nu ari'ee maal nurraa argata? Moo teessoon kun akkan hojii hojjedhu hin barbaadu natti fakkaate? Isii teessoon kun teessoo akkamiiti? Ani wayita rafu wayita taa'u wayita deemu waanuma teessoo kana yaada. Wayi natti dhufaa jedhee yaada. Namni jaalallee ofiitu akkasitti yaadu akkan teessoo kanatti yaadu. Badaa teessoon kun balbala dura jira. Badaa teessoon kun balbala banee natti ol seenaa jedhee yaada yeroo hundaa. Dhugaa rooba teessoon kun akkan gadi bahee dalagadhu hin barbaadu natti fakkaate teessoo kana waan tokko godhuutu narra jira. Yaada bareeda qofaa miti hojjedhii sitti argisiisa hojii bareeda. Amma hin tuqu teessoo kana. Burgana matti argisiisa teessoon kun waan na ari'uuf amma deemtee maatti na argisiisa. Amma xiqqoo sodaa isaattu na keessa jira. Wayita sodaan isaa na keessaa bade wayita san itti argisiisa. Abdii qaba haga burganamaatti sodaan isaa na keessaa badaa. Dhugaa burganama teessoon kun waan dhalateef itti argisiisa. Firoomsaan eenyu akka ta'e itti argisiisa. Ajaa'iba atillee wayita san ija kan keetiin laalta. Itti argisiisa. Teessoo kana moo akkanatti hin dhiisu waan inni dhalateef itti argisiisa. Sana burganama itti argisiisa. Burganama subiin ka'e itti argisiisa. Atillee ajaa'iba argita wayita san. Ajaa'iba argita. Teessootti burganama itti argisiisa. Burganama itti argisiisa. Teessoo kana deemee ani inni akka ta'e itti argisiisa. Haada kana karaa irratti hidhee sakaalee lafaan dhahee caccabsaan. Teessoon kun haga fedhisi tuffatullee ana na tuffachuu hin qabu. Firoomsaati garuu gowwaa akkamiiti? Ammoo nan hin jedhini deemi. Hin deema. Deemiree. Hin deema. An sodaa teessoo kanaa callisee mana keessa hin taa'u. Bareedaa deemi. Bareedaa hin deemallee sakaalee lafaan dhahallee. Sakaalee lafaan dhahan firoomsaan eenyu akka ta'e itti argisiisa. Ati asuma taa'e firoomsaan eenyu akka ta'e itti argisiisa. Sakaalee lafaan dhaha. Teessoo kana hardhan dhiisu. Teessoo kana hardhan dhiisu. Yaa Rabbi na gargaari. Yaa Rabbi na gargaari. Ani har'a teessoo kana sakaalee lafaan haa dhahu. Yaa Rabbi na gargaari. Akka inni lammata asitti hin deebine haa godhu. Yaa Rabbi na gargaari. Har'a si sakaalee lafaan si dhaha. Kootu.
kottu yoo mee qabaatte. Kottu har'a isa kaanii lafaan si dhaha. Kottu nun sodaatini kottu. Kaati balbala qabaan hin gargaartu akkasumatti qabe ofiin hin deema. Ati amala teessoo kanaa hin beektu jechuu. Har'a maal argate teessoon? Har'a osoo balbalaan qoqqooyin taree. Rooba dhahaa teessoon kun na dhahe silaa ijoollee xixiqqoo taate lafarra gangalattee iyyitee bootti. Ana waan ta'eef obse malee dura ati teessoo horii seeti kasakaalee lafaan dhaha jettee deemtuuf gaafa guddadhe irraa deebisadha. Gaafa guddadhe jechuun gaafa biraa irraa deebisadha. Eenyu ati? Hattu. Waan nun mana keessa hin jirre seetee waatuu barbaadde nun maal qabna nurra haatta? Dhugaa jette. Ati furaa isaa fuutee balbala bante. An dura hattuu ture. Kanaan bane. Moobaayilii si dalaguu didde qabda si sirreessaa. Amma dhiiste jechuu? Dhiisee jira. Moobaayilii si dalaguu didde qabda si sirreessaa. Na sirreessita. Ka moobaayilii dhiisii ati kattummaa dhiiste maaliif balbala bante ree? Dhugaa maaliif balbala bante?
isin akeekkachiisuuf dhufe. Maal nu akeekkachiisu dhufte? Waan ani isin akeekkachiisuuf dhufe. Waanuma feeti nu akeekkachiisi. Ana garuu meeshaa dalaguu dide hin sirreessin. Barumsa mee inni itti dubbatu ati hedduudha ammoo waan argite dubbatta. Inni ammoo eenyu ta'eeti ka waan ati dalagdu hin dalagin jedhee kasi dhogguuf. Dhugaa jette rooba. Inni eenyu ta'eeti ka waan an dalagurraa kana dhogguuf. Barumsa ati eenyu taateeti ka waan an dalagurraa kana dhoggutuuf mee gadi callis waan inni jedhu dhageenna. Hayyee dubbadhu. Teessoo. Dhufe? Dubbii sitti himaa jira caqasi. Maa teessoo jettaree? Waan teessoo sitti mofree. Akkas hin jetturee. Mee firumsa afaan hin gadi callise. Hayyee teessoon maal ta'e? Teessoo. Wanni teessoo oofu sun isin hin dhiisu. Maaliif? Ihee maaliif nu hin dhiisne? Paappayyee. Atu paappayyee. Atu paappayyee maanaan jetta? Ati maanaan jetta? Ani isinin hin jenne. Eenyuun jettaree? Jaartiin tiyya furdoo takka an jaalalaan paappayyee jedhee yaaman. Aha akkasi. Mee firumsa inni dubbatee hafitu ati callise. An dubbadhu. Dubbadhu. Teessoon isenariyo kun paappayyee tiyya na jala ari'ee laphee na jalaa boose. Achi booda maal taate siin? Hin taarte. Paappayyeen teetile jechuun jaartiin teetile teessoo san dallawarra hiite. Ehe. Teessoon sun mana isaati. Ehe mana isaati. Wanni sun eessaa dhufe ka teessoo sanoof? Birbirsa mooyyeetii dhufee asitti gale. Maqaan waan sanii birbirsa mooyye jechuu? Ehe. Ati akkamitti beeytee dhufte akka teessoon kun nu ari'u? Yeroo teessoon isin ari'uu arge. Amma ka ati jettu teessoon kun nu hin dhiisu jechuu? Ehe isin hin dhiisu. Isin sanuu tokko ajjeestanii jirtaan. Akka paappayyee ari'ee jechuun jaartii ari'ee laphee buuse sanetti. Isinillee isin ari'ee laphee isin buuse isin dhiisa. Sana ofitti mi amma nurraa deemi? Ati gowwaa. Ammoo? Ehe. Heh? Gowwaan hin dhalatin. Dhalatullee hin guddatin. Gowwaa yoo dhalate akka kan keenyaa taaqa isaa nyaata. Si waliin naasoo ati narraa callis. Ati yeroo tokko kottu waa sitti himaa. Na amani kottu. Kottu. Roobaa namticha kana amantee ittiin dhaqin. Na amani kottu wanta akka shakkinii waa sitti himaa. Roobaa ittiin dhaqin. Roobaa waan kana ittiin dhaqin. Roobaa amantee ittiin dhaqin. Roobaa deebite? Roobaa maal siin jedhe? Homaa naan hin jenne. Maaliif alaggati si yaamere? Akkanumaan na yaame. Akkanumaan jechuun maal jechuu? Inni ka waa namatti himne maaliif alaggati nama yaamere?
Maallaqaan saantimii takka walitti qabe wanni xiqqoo sun deemtee dhuftee na jalaa fudhatte. An dhaabadhee ilaalee waan takka godhuu hin dandeenye. Haqa namuu fudhattee maal godhaaf? Namni haqa firoomsaa fudhate hin bahu. Dhugaa Rabbii namni haqa firoomsaa fudhate hin bahu. Saantimii takka san akkamitti akkan fide ana qofattuu beeka. Firoomsaa qofattuu beeka. Saantimii takka san walitti qabuuf rakkoo meeqa keessa akkan darbe ana qofattuu beeka. Aginamuu marsii godhaa. Saantimii tiyya na jala hatan. Namni haqa firoomsaa fudhate garaa miti afaan iyyuu ittiin hin guuttatu. Namni maallaqa firoomsaa fudhate garaa miti afaan iyyuu ittiin hin guuttatu. Maal taate maaliif lafa ciista? Kiniinii bawwoo qabdaa mataatu si dhukkuba? Lafan ciisanii lafaa ka'e achirra taa'e. Miina dhiisii rooba. Hattuun ol seentee qarshii tiyya fudhatte. Osoo ati eessa jirtu hattuun mana seente. Osoo mana keessa jiru hattuun mana seente. Osoo ati mana keessa jirtu hattuun ol seentee waa fudhattee deemte. Nama meeqa jarri? Nama meeqa akka maasofta? Waan xiqqittii birbirsa mooyyee saantuu ol seenee saantimii an takka walitti qabe na jalaa fudhatte. Wanni sun saantimii fudhattee maal gooti? Saantimii illee na jalaa fudhattee, chokkoleetti illee na jalaa fudhatte. Sila saantimii na dhiistee chokkoleetti fudhattee maal qabaaf? Ati gadi baatee si jala ol seente. Amma na kana keessaa gadi hin baane eessaan akkasiin seente hin beeku. Foddaa kan amma hubante moo jalqabaa banaadha? Jalqabaa banaadha. Foddaan seente jechuu. Wanni xiqqoon birbirsa mooyyee sun hattuudha. Sanuu hattuu caaltu. Ati amma lafan ciisinii lafaa ka'e. Akkamitti lafaa ka'a? Sagalee saantimii saniitu natti dhagahamaa jira. Gurri kiyya kun wayittaan saantimii keessaa baasu qililuu isii jettu san na dhagahaa jira. Gurri kun ammoo wayittaan saantimii as keessa buusu qililuu isii jettu san na dhagahaa jira. Way saantimii tiyyaa. Waan argite naasanii ol ka'e achirra taa'e. Qabeenya kiyya na jalaa fudhatanii ol ka'e achirra taa'e naan jetta. Akkamsiin jedharee meeroo baanarraa callise. Hayyee. Wanta akkanatti dambisne wanta akka qullaa. Saantimii mata akkana dambisne. Mata akkanatti dambisne bar. Waan hundaa fudhattee turte. Namni maallaqa firoomsaa nyaate hin bahu hin qabamaa. Hattuun haqa kiyya nyaatte hin baatu. Hattuun haqa kiyya nyaatte hin baatu hin qabamti. Way saantimii tiyyaa. Osoo an arguun jala fudhatte. Hattuu.
saantimii takka walitti qabee bar saantimii takkaan qabeenya kiyya dafqee fidee ni jala fudhatti hattuun ana nutti qabee wanni takka keessa hin jirtu maal wanni takka keessa hin jirtu akka bachuu dadhawatanii afaan buusatanitti akkasitti dadhawattee na jala fudhattee tarte way hattuun xiqqoon qabdu hattuun guddoon qabdu hattuu ammallee irra deebi'ee jedha hattuu santimeetiyya na jala hatan santimeetiyya tetteen booyini deemi irraa fudhadhu ati maan ajajjaati mootummaadha ehee mootummaa Itoophiyaa ta'a mootummaan akka kiyyaallee yoomillee hin dhalatu mootummaa ta'uuf digrii nama barbaachisatti digriillee hin qabdu mootummaa ta'uuf digrii nama barbaachisu hojii mootummaa dalaguuf digrii nama barbaachisa malee namni kutaa 5 baratayyuu mootummaan ta'a addunyaan tun akka namni kun yaadoo miti addunyaan tun faallaa namni barate kan baratanii dalaga akkas anamma qabeenya kiyya akkamitti irraa fudhadha deemi irraa fudhadhu dhugaanuun dhiisu deemee waan san qabeenya kiyya irraa fudhadha qabeenya kiyya deemee irraa fudhadha hin dhiisuuf
deema. Kun maali? Hin beektu wal baradhaani. Roboonattan tokko sinan obboleessa keetii bar. Kun maali maanaan jettaare? Jechuun asiin dura sirratti hin argine amma isa fidde jechuu kiyya. Namticha galgala kaaf kan nu bira dhufisantu natti kenne. Maaliif sitti kenne? Waan naan jedhe. Hoodhu. Maaliif? Paappayyee tiyya tana jala ajjeessaan akkana ajjeestu barbaada. Ati maan ajjeesne? Waan saniin sodaadha. Areeda kiyya kana jaaladhee guddisadhe seeta. Waan ittiin haaddadhu dhabee guddisadhe seeta. Miti. Sodaa waan sanii malee akka inni nan beeneef guddisadhe. Teessoon sun onnee na keessatti cabse. Ani yoo isa argeen baqadha. Hoodhu waan kana. Hoodhu wanni kun si barbaachisaa. Anaaf jecha osoo hin ta'in siif jecha fudhadhu hoodhu. Wanta isa oofu kana tokko lama hin se'in. Wanni baay'eedha. Birbirsi mooyyee baay'eedha. Hoodhu fudhadhu. Ahaa. Saniif sitti kenne? Ati ammas dhaabachaa ooltama karaa manaa deemi. Hindi malee maala si godha. Maallaqa kiyya fudhadhee deema. Shilingi. Qarshii takka. Shilingi.